السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرت جولي ورمو بقى جراتني وبليين كنكو وريكان هرين أمانتا غرغرا كيسة أرغمتان أندي كيسانو الشما أركفون اسنين جديتين جر وردفتوتا كي يكاكالي في غغاري جرتو بقى جراتني أنا سنيف جر الحمد لله جريني كيسة بدادا مال فقط جرو في جري أنا برا مرتو بريد الحمد لله بقى جراتني سنين جتشو بربادا ilmaan oromoo qaqqaalii fi gaggaarii akkam jireenyi keessan maal fakkaata jireenyi badhaadha ana biraa alhamdulillah martuu gaariidha isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hundumtuu gaariidha ana biraa isin biraas akka gaarii ta'u abdiin qaba nagaa fi raamanni rabbii hundi keessan tokkoon keessan xiqqaa fi guddaa ilmaan oromoo bakka jirtanu kan biyya keessaa fi biyya alaa keessa nagaa fi raamanni rabbii isinii wajjin haa jiraatu salaamanni kan qilleensa irra isin haa qaqqabu isiniin jechuutiin barbaada. Ana biraa alhamdulillah obboleettiin keessan nagaa fi fayyaa qaba rabbiif galanni haa ta'u isiniin jedha. Isinis akka nagaa fayyaa qabdan rabbiirraa abdiitiin qaba obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Akkasii obboleeyyan kiyya warri maatii keenya hin ta'in kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii maatii naaf ta'a walirraa bannee jirra maatii akka naaf taatan abdiin isinirraa qaba obboleeyyan kiyya wala jajjabeessinuu isiniin jedha na jajjabeessa obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii wal jajjabeessuun aadaa keenya haa ta'u akkasii warri maatii kiyya taatan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan kiyya. Baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa laayikii fi sheeriidhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha warri maatii keenya hin ta'in immoo yoo maatii keenya taatan koomentii nuuf barreessaa isiniif deebisaa koomentii naa kaasiniin jechuutiin barbaada akkasii anis isiniif deebisee isin bira dhaabbachuu qabaa waliin malee hin danda'amu sooshaal miidiyaa jechuun waliin jechuudha namni tokko faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha. Dalagaa biraa irratti garuu dalaguu danda'a. Dalagaan sooshaal miidiyaa baay'ee kan nama wal barbaachisiisuudha. Kan nama wal jaallachiisuu fi nama wal kabachiisuudha isiniin jedha. Osoo hin jaallatinuu kan itti nama jaallatanidha jechuudha. Namni uumamaan nama jibbaadan qabu jechuudha. Ni jira miti namni tokko uumamaan nama jaalala kan hin beekne jechuudha. Dirqama sooshaal miidiyaatti dhufnaan nama jaallachuun isaa osoo hin jaallatin jechuudha. Sababni isaatis sooshaal miidiyaan amallisa nama wal jaallachiisa nama lamaaf isaa ol barbaachisa wanna ta'eef isiniin jechuu barbaadeetanii obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Kanaafuu wal bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya. Akkasii obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii akkasii isiniin jedha. Kabajamaa ulfaadhaa isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan kiyya. Kabajaa fi jaalala isinaaf qabdanu hedduu tokko natti tolee jira baay'ee na gammachiistanii jirtu. Obboleeyyan kiyya walirraa bannus isin dagachuu hin danda'u. Isiniin jaalladha isiniin kabaja Oromoo koo isiniin jedha. Akkasii obboleeyyan kiyya sooshaal miidiyaan maali yoo jettanii sooshaal miidiyaa jechuun nama lamaaf isaa ol wanta barbaachisuudha jechuudha. Wanta isin qophaa keessan daladdanii bakkaan geessan miti jechuudha. Dalagaa biraa yoo ta'e garuu dhuunfaadhaan daladdanii bakka feetan gahuu dandeessu jechuudha. Garuu sooshaal miidiyaan kamiyyuu nama barbaada jechuudha. Dirqama nama isin jaallachiisallee nama isin jibbisiisallee nama wajjin illee walitti isin buusa nama wajjin illee wal isin barsiisa namallee isin jaallachiisa jechuudha. Waan baay'ee irraa barattu jechuudha sooshaal miidiyaatti. Kanaafuu obboleeyyan kiyya warri sooshaal miidiyaa hin fayyadamne kottaa gara yuutuubii kottaa isiniin jechuutiin barbaada.
Innis sababni isaa afaan Oromootiin barattu, afaan Oromootiin dubbattu wanna ta'eef afaan keessan yoo faayidaa biraa irra dhabdan afaan keessan dubbattanii jechuun lakkoofsa nama afaan Oromoo dubbatuutti yoo dabalamtan afaan keessaniif faayidaa qaba jedhee waan yaaduufu kottaa ijoollee mana maadaamii keessa jirtan hundumti keessanuu kottaa sooshaal miidiyaa yuutuubii banadhaa. Sooshaal miidiyaa biraa faayidaa tokko isiniif hin qabu. yuutuubii banadhaa irratti dalagadhaa isiniin jedha. Borillee yoo rabbi isiniif milkeesse faayidaa isiniif qaba. Har'allee afaan keessan guddisuu keessatti gahee qaba jedheetii yaada. Sababni isaa afaan namoota afaan Oromoo dubbatanutti wanta dabalamtanuu kanaafuu lakkoofsa dabalataa wanta taatanuufuu faayidaa qaba jedheetii yaada jechuudha. Namni gara sooshaal miidiyaatti yoo dabalame afaan keenyaaf faayidaa qaba jedhee waan yaaduuf kottaa isiniin jechuutiin barbaada. Obboleeyyan isiniif illee faayidaa qaba. Manni maadaamii yookaan mana namaa keessatti hin hafnu jechuudha. Maallaqa mana jaraa keessatti dalagannu illee fixuu dandeenya jechuudha. Osoo nuti hin beekin nurkaa dhumuu danda'a. Sababni isaas maallaqni xiqqaadha. Yoodhuma hamma baay'ate yoo maallaqni baay'atee faayidaa tokkollee hin qabu jechuudha obboleeyyan. Kanaafuu maal isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii yuutuubii banadhaati itti fayyadamaa isiniin jechuutiin barbaada. Itti fayyadamaa isiniin jechuutiin barbaada obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan Oromoo. Akkasii Oromoo koo kanaafuu har'a waayifaa maadaamiitti fayyadamtu wanna ta'eefu Oromoo koo har'a maallaqaan baastanii hin bittan waan namaatti fayyadamtu wanna ta'e wantuma feesbuukii fi instagiraama tiiktookii waanuma ittiin fayyadamtanu ammas yuutuubiis ittiin fayyadamtu wanna ta'eef yuutuubiin xoorataa borii keessanii kan isin fayyadu wanna ta'eef itti fayyadamaa itti kottaa isiniin jechuun barbaada. Waamicha kabajaa waamicha isiniif godha obboleeyyan kiyyaa kottaa. Sababni isaa Oromoon baay'ee xiqqaadha, ammallee baay'ee xiqqaadha. Anillee kaleessan dhufee akkuma keessanii. Kanaafuu sodaa tokko malee kottaa fi namummaadhaan waan feetan irratti dalagachuu dandeessu isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Wal taatanii nama baay'ee waliin illee wal isin barsiisa jaalalaa fi kabajaan. Sooshaal miidiyaa keessa yuutuubii keessa jiru dhugumatti wanta addaati jedheetan isinii ibsa jechuudha. Wantan hargerraa waan isinii dabarsuudha jechuudha kun. Kanaafuu obboleeyyan kiyyaa wanta fayyadame kottaatiif fayyadamaa isiniin jechuutiin barbaada. Itti kottaa dalagadhaa isiniin jedha qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundumti keessaayyuu ijoolleen mana maadaamii jirtan piliis kottaa. Mana maadaamii keessatti haftan obboleeyyan kan koo ifannaa fi cinqii fi dararaa mana namaa sana iyyuu ni dandeessan wanna ta'eef kun immoo yoo amma isinitti ulfaate iyyuu bor isinii milkaa'uu danda'a ta'a. Yoo isinii milkaa'innis namaa wajjin wal isin barsiisa jechuudha. Sodaa fi naasuu isin keessaa balleessa jechuudha. Ofitti amanamummaadhaan akkati jiraattu si taasisa jechuudha. Jiruu kee keessatti abdii siif ta'a jechuudha. Kanaafuu kottaa dalagadhaa isiniin jechuutiin barbaada qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo. Kabajaan isin waama jechuudha. Kottaa gara yuutuubii kottaa sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu argama rakkoo miti kun jechuudha. Yuutuubiin har'allee afaan keessaniif faayidaa guddaa qaba jechuudha. Sababni isaa googilii wajjin waan walitti hidhamee jiru jechuudha yuutuubiin. Kanaaf faayidaa afaan keenyaaf qaba jechuudha. Guddina afaan keenyaa tarkaanfachiisuu danda'a jedheetiin yaada. Darbee boriifis immoo isin fayyaduu danda'a. Itti milkooftan isinirra darbee maatii keessaniif biyya keessan fayyaduu ni danda'a jedheetiin yaada. Biizinesii isin irraa argattan yookaan maallaqni yoo gara maallaqaatti isin dabarsee milkooftan ofii keessanirra dabartanii miskiina biyya keessanii rakkataa gargaaruu dandeessu wanna ta'eef kottaa isiniin jechuun barbaada obboleeyyan kiyyaa. Anis kaleessan dhufee har'allee ganaa keessa jira jechuudha. Alhamdulillah. Garuun rabbiif galanni haa ta'u maaliyyuu yoo dhabee dhugaa dubbachuuf jaalallii fi kabajaan yuutuubii irra argadhe daangaa hin qabu yookaanis hamma kana jedhee dhugumatti isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Galataa fi kabaja guddaan qabaa hiriyoota kan koo yuutuubii kanarratti baradhe
baay'ee tokkoon jaalladha, baay'ee tokkoon kabaja guddaallee na biraa qabu. Akkasitti isin himuu hin danda'u jechuudha. Wantoota argadhe kana hunda isaa isinis akka dhuftanii argattan isiniif hawwa isiniin jechuutiin barbaada. Buleeyyan kan koo warreen mana namaa keessa jirtan jechuudha. Kanaafuu kottaa isiniin jechuutiin barbaada. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo garbii baay'ee tokko namatti tola. Gareettis ni dabalamtu. Isiniin jechuun barbaada. Warri kaan immoo warri garee keessa hin jirre gareen keenya garee jaallatamaa fi kabajamaadha. Kottaa nutti dabalamaa. Isiniin jechuun barbaada. Seera isaa immoo isinitti diba. Seerri isaa seeraan jala teessanii hirmaattu. Seera qabeessa yoo hirmaattanii namni kamiyyuu isiniif hirmaata. Isiniin jechuun barbaada. Kanaaf sooshaal miidiyaan nama barbaachisa waan ta'eef seeraan yoo hirmaattan dhuftanii nutti dabalamuu dandeessu isiniin jedha. Kabajaa fi jaalala garee keenya keessa jira. Gareen keenya dhugumatti garee kabajaati, garee guddinaati, garee guddina Oromoo jedhama. Dhugumatti gareen keenya gareetti wal guddisanuu fi wal gargaaranudha. Nama rakkate birallee kan dhaabbatudha. Kanaafuu warri dhuunfaan dalagataa jirtan kottaatiin nutti dabalamaa yoo seeraan nu wajjin deemuu dandeessan isiniin jechuutiin barbaada. Yoo seeraan hin deemin immoo nutti hin dhufina warra keessa jiruyyuu baasaa jiru jechuudha. Sababni isaa waan jarri seeraan duukaa deemuu hin dandeenyeef jechuudha. Bakka itti mataa wal dhukkubsan osoo hin ta'in bakka itti faayidaa isaatiif jedhee namni kamiyyuu dalaguu danda'udha jechuudha. Anis faayidaa kiyyaaf dhufe, atis faayidaa keetiif dhufte haqaan bakka itti dalaganuudha jechuudha. Buleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Kanaafuu kabajaan isin waamaa kottaa isiniin jechuutiin barbaada. Kottaa gara keenya kottaa isiniin jedha. Obboleeyyan wal haa gargaarru, wal cina haa dhaabbannu. Yoo tokko taane maaluu hinjifachuu ni dandeenya isiniin jedha. Ilmaan Oromoo hundumti keessanuu tokkummaa haa qabaannu. Biyya keenyaaf Rabbi nagaa haa buusu. Nagaa fi raamanni biyya keenyatti haa bu'u. Yoo biyyi keenya nagaan ta'in qabaannee dhabnee homaa faayidaa hin qabnu. Biyya keenyatu nuuf caala. Biyya keenya Rabbi nagaa haa godhu. Rabbi nagaa nutti haa buusu. Rabbi haraara nuuf haa buusu. Uummata keenya Rabbi haa baasu. Akka sabaattis akka biyyaattis cinqii keessa jirra, rakkoo keessa jirra. Rabbi obsallee nuuf haa kennu, Rabbi sabriillee nuuf haa kennu, kan du'eefillee Rabbi raamata nuuf haa godhuu fi kan jiruufillee kan cinqii keessa jirullee cinqii sana Rabbiin nurraa lafa haa kaa'u. Wallaahi cinqablee gubanne uummata keenyaaf, saba keenyaaf, biyya keenyaaf Rabbi nagaa haa buusu. Rabbi nu haa qaqqabu. Addunyaa gurra nutti cufattee jirti. Rabbiin kan gurri isaa yeroo marayyuu banaa, ulaan isaa yeroo bayyuu banaa. Isa qofuu qabna inni nurraa dhaga'u. Nuuf dhaga'allee hobsa nurra barbaaduu fi Rabbi hobsallee nuuf haa kennu isiniin jechuutiin barbaada. Ilmaan Oromoo qaqqaalii fi gaggaarii. Baay'ee tokko isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota yuutuubii kiyya jalatti argamtanuu ashuutuuf subscribe godha, like, share gochuun nu cina dhaabbadhaa isiniin jedha. Warri maatii kiyya taatan galatoomaa ulfaadhaa, like fi share na bira dhaabbadhaa. Warri maatii kiyya hin ta'in immoo kabajaan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo maatii naaf ta'a, koomentii naaf barreessaa, viidiyoo koollee naaf daawwadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Akkasii kabajamtootaa fi qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo qarree fi qeerroo hundumti keessanuu kabajaa guddaa isin bira na biraa qabdu. Baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabajaa. Rabbii jechan isin jaalladha. Hangan isin jaalladhu olitti Rabbiin isin haa jaallatu isiniin jechuutiin barbaada. Buleeyyan kiyya kabajamaa ulfaadhaa isiniin jedha. Dogoggora jiruuf immoo naaf himaa, koomentii jalattis haa ta'u, keessaanis haa ta'u. Dogoggora jiru natti himaa, ni sirreeffadhaa isiniin jechuutiin barbaada. Buleeyyan kiyya naaf galatoomaa ulfaadhaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jechuutiin fedhaa. Nagaan.